nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa tube baga gara chaanaalii kanaa deebitanii dhuftanii har'a barumsa afaan oromoo afaan ingiliiffatiin isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. har'allee maalan isiniif qabadhee dhiyaadhee gaaleewwan baratamoo 5 commonly used phrase kan jedhu jechuudha. kan isiniif qabadhee dhiyaadhee isa barannu jechuudha. gaaleewwan afran kana baay'ee kan isin fayyadamudha jechuudha. yeroo hedduu yeroo baay'ee iddoo adda addaatti itti fayyadamtanii kanaafuu na waliin turuu keessan hin irraanfatinaa jechuudha. warroonni haarawaa taatan subscribe gochuu hin irraanfatinaa. gaaleewwan 4 barannaa kanaafuu na waliin turaa. baay'ee miti viidiyoo dheeraa miti kana qabadhaa. viidiyoo itti aanu irratti immoo akkasumattan dabalachaa deemnaa sirriitti afaan oromoo keenya guddisaa deemna jechuudha. amma asirratti dandeettii dhaggeeffachuu keessanis ni guddistu yeroo an afaan oromootiin haasa'u akkasumas immoo gaaleewwan adda addaa kanas barachuu keessan gaaleewwan adda addaa beekuu ni dandeessu jechuudha. amma tokkoffaan maal jedha? hojjechuu to work. hojjechuu to work. isinii hojjechuun barbaada. fakkeenyaan laalla hundaa fakkeenyaan ilaalle waan nuuf galuuf jechuudha. fakkeenya yookaan example isinii hojjechuun barbaada. I would like to work for you. I would like to work for you. isinii hojjechuun barbaada. jenne jechuudha. hojjechuu jechuun maal jechuudha? to work. hojjechuu to work. kan itti aanu fayyadamuu to use. fayyadamuu kitaaba kee fayyadamuu nan danda'a gaafidha jechuudha. kitaaba kee fayyadamuu nan danda'a. Can I use your book? kitaaba kee fayyadamuu nan danda'a. fayyadamuu jechuun to use. fayyadamuu to use. eshi inni sadaffaan ammoo ta'uu to be. ta'uu miti asirratti ta'uu to be. ta'uu to be. fakkeenyaaf doktora ta'uun barbaada. I would like to be a doctor. doktora ta'uun barbaada. I would like to be a doctor. inni biraammoo fakkeenyi lammataa what you want to be in the future. what you want to be maal ta'uudha asirratti illee what you want to be in the future. gara fuulduraa maal ta'uu barbaadda? gara fuulduraa in the future. future in the future gara fuulduraa maal ta'uu barbaadda? what you want to be in the future gara fuulduraa maal ta'uu barbaadda? inni afraffaa hubachuu to understand. fakkeenyaaf si hubachuu hin dandeenye. I can't understand you. I can't
understand you. Si hubachuu hin dandeenye. I can't understand you. Jennee jechuudha. Har'a meeqa barannee? 4 barannee jirra. Kanuma afran sunniin maalidha? Hojjechuu kan jedhu to work, akkasumas fayyadamuu to use, akkasumas ta'uu to be, inni dhumaa hubachuu to understand kan jedhu jechuudha. Kunniin gaaleewwan isin fayyadanidha. Iddoo adda addaatitti kan isin fayyadanidha. Kanaafuu hin irraanfatinaa jechuudha. Baay'ee irraa fayyadamtanii warroonni haarawaa taatan subscribe gochuu keessan hin irraanfatinaa. Bakkuma artanitti nagaa ta'aa. Baay'een isin jaaladha. Channel Telegram kiyyalee description jala waan jiruuf join gochuu keessan hin irraanfatinaa jechuudha. Baay'ee irraa fayyadamtanii channel san irratti. Kanaafuu ammaaf bakkuma artanitti nagaa ta'aa. Baay'een isin jaaladha. Bye.